Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo beeka jirtatti sanaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo ajaa'ibaatii fi meeshaa ismaartii ta'e qabadheen kara keessan dhufeetoo jira har'aa viidiyoo kana meeshaaleen kun numa biratti hojjetamanii tobaanii gatiin isaa gatii baay'ee bayeessa ta'ee fi baay'ee gaarii ta'ee carraa kana homtuu of jala hin dabarsinaa isiniin jechuun jaaladha. Namoonni kamuu laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faarawata tanuuratan sabskraabii godhummaatii keenya taa'ichuun gamanumaan affeerraa kootii akka argaa jirtan tiibistaandidhaa karooliititti fannifamuudha jechuudha. Saanduqa meeqa qabaa cufaa qabaa. Dheerina isaa akka argaa jirtan kana jechuudha. Gatiin isaa baay'ee bareedaadha. Gatiin isaa 15,000dha isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee tokko bareeda isiniin jedha. Egaa ka kara wanni kana qumsaaxinii kana dhufee baneetis cufeenis isinitti argisiisaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu meeshaan kuni akka bareedu argitanii jirtanii keessi isaa qalamiin dibaan keessi isaa yeroo darbee qalamiin keessallee hin barbaanna ijoolleen jettan waan jirtaniif yaada keessan eeguudhaan isiniin jechuun jaaladha. Haala barbaadaniin hojjisiisuu dandeessan waan ta'eefidha. Kanan qabadheetoo isinii dhufeetoo jira. Ijoolleen immoo madandaraan isaa xiqqaadha jettanillee madandaraan kun xiqqaa miti akka xixiqqaatee naaf hin baane ijoolleen nu biratti meeshaa jettan akka xixiqqaatee nuuf hin baane waan jettaniifidha jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha 16,000dha. 20,600 sorry 20,600 kanaafan yeroo baay'ee gatiiwwanidha kanan sodaadhu 20,600 isiniin jechuu jaaladha. Qumsaaxiniin tun akka argaa jirtan biifeen tun akka argaa jirtan kan 16,000 jira kan 17,000tu jira. Egaa kan gatiin baay'ee bayeessa jechuudha. Soofaas ganaa fuuldurattan deemaa jira. Algaasii kan 49,900tu jira. Soofan illee isiniin jechuun jaaladha kan 55,500tu jira. Soofan kun akka argaa jirtanii 49,900dha. Hojjisiifachuu dandeessan isiniin jedha. Baay'ee aduudhaaf malee gooldii karariidhaan hojjetame jechuudha. Baay'ee bareeda aduu irratti bayeetti malee soofaa baay'ee bareeduudha isiniin jechuun jaaladha. Warroon hojjisiisuu barbaadanii uffatattuu ni dhumti qarshiintu waan taateef meeshaan kun baay'ee bareeda. Hojjisiifachuu dandeessan isiniin jedha. Teebiliiwwan hin jiru. Kuni teebilii baay'izawwee abbaan kanaa teebilii isaa mataasaa of dandeechisiisee hojjisiisee jechuudha. Dhumarra jirti teebiliin irratti abbaan of danda'ee hojjisiise garuu isin gaafa hojjisiistan teebiliin isa wajjin deemu jidduu isaatitti gatiin isaa walii hin ba'a jechuudha. Kophaadhaa jettanii akka gaafii isinitti dhumnefan kana isinii teechisaatoo jira. Soofaa baay'ee bareedaa hojjisiifachuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Ijoolleen soofaawwan gurguddaa hin dandeettii hin qabne baay'izawwee ijoolleen amma yeroo kan soofaawwan gurguddaa fi majaliisidha jechuudha kan itti deemtanii garuu haa ta'u malee akka humna keessaniitiin kunoo qabadheen isinii dhufeetoo jira. Ijoollee yeroo baay'ee waan xiqqaa barbaannaa gatii gadi aanaadhaan barbaannaa meeshaa immoo wanni ismaartii ta'e barbaannaa oriijinaala ta'e barbaannaa biraandii kan ta'e jettaniin haala saayiziin isaa jiddu galeessa ta'een akka humna keessaniitiin garuu immoo meeshaan akkuma meeshaa sanii xiraatii kan qabudha isiniin jechuun jaaladha. Asirratti haa xiqqaatu saayiziin haa xiqqaatu malee meeshaan garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Akka humna keessaniitiin meeshaan har'a qabadhee dhufe humna keessa wajjin kan deemudha isiniin jechuun jaaladha. Maaliif qumsaaxinii haga 16,000 17,000 18 biifeen haga 16,000 17 as keessa jira jechuudha. Ajajachuu dandeessu warroonni barbaadanii. Bifee 40,000titu jira kan yeroo darbe kanan hojjedhee isinitti argisiisee har'a immoo gatii isaa ijoolleen yeroo baay'ee mana maatiidhaaf barbaanna jettanii haala xiqqaa ta'een meeshaan garuu sanuma kan ta'e yookaan immoo miidiyeestiirraa kan hojjetaman mukeen isaa kan ta'e isinii qabadhee dhufe. Egaa kaliidiyaan injeekti yeroo tokko dhiifamaa ishiinillee yaada ofii ibsachaa itti fakkaatti isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanarratti yaada soo qabaatan ta'e. Iskiriishuut hoggaa goota wal jala akka hin dabarsine kana seene gatii isaa kana seene akka hin jenne algaawwanis ni jiru. Soofaawwanis hin jiru. Egaa ka soofaa 49,900tis kan akkan isiniin jedhe 49,900dha. Soofaan 55,000tis kunoo kana fakkaata garuu teebiliin jidduu gala. Maaf teebilii dhabe naan hin jedhina. Warroonni kanaa lachuu teebilii dhumarratti argitu kan filatan jechuudha. Teebilii isin hoo dhuunfatti filattan gatiin isaa kophaatti baha malee gaafa soofaa teebilii wajjin nan barbaadettan garuu soofaa wajjiniin baha jechuudha wal qabate. Maaliif teebiliin akka mana kiyyaa kana fa'aa kan akka harongaadee tokko yeroo wayii galche wayii
wantoonni akkasii sun teebiliin baan garuu qirtsoota adda addaa yookaan immoo wantoota adda addaa kan qaban miidiyoota adda addaatirraa gaafa ergitan keessattuu mastaawutii gurraacha faan kan ergitu jira bifoota adda addaa qirtsiiwwan kallattii adda addaatiin bahu kan qabu gatiin isaa kophaatti ba'a. Akka ifa isinii ta'uttan isinitti maatoo jira isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota hordoftoota chaayinaa laayyaantoo sallaa egaa kana gatiiwwan baay'ee baheessa ta'anidha dhugaan isiniin jedha. Algaa kanallee gatiin isaa baay'ee baheessa kan ta'edha. 29,000 hanga 28,000 gadiin bu'aa 29,000 dubbatamee 28,000 hojjetame isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko gaariidha. Algaan kun baay'ee tokko bareeda. Maaliif algoonni akkanaa ta'anii algoonni biraa haa ta'u malee kanaa miti beektuu cufana adda addaa qaba. Haga 40,000 haga 39,000 waan akkasii faan hojjetamaa ture algaan jechuudha. Haa ta'u kun akka argaa jirtan saanduqa qaba. Saanduqni isaa tokko banaa lamaa fi banaa tokko kan qabudha. 29,000 walii galaniit tokko irraa bu'amee fi 28,000 hojjetame isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata meeshaaleen har'aa baay'ee ajaa'iba tokko maaliif akka abbaan barbaadetti ta'ee meeshaan akkasumatti kwaalitii isaa kan eegee saayiziin isaa garuu jiddu galeessa kan ta'een amma kan samaanaa fa'aa kan hojjisiifatu jira kun akka argaa jirtan kaa'amsadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa meeshaalee kana warroonni jaalattan hoggaa jiraattan yaada keessa saanduqa komentii jalatti naa teessisuu dandeessanii bilbilli kiyya duwwaa 945 bilbiluu dandeessu jalallee isiniifan teessisa yeroo baay'ee waa'ee bilbilaallee ijoolleen dubbachaa jirtu waan ta'eef ani waggaan taambiliilii gubbaarra godhellee ijoolleen nagaafachaa jirta waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanarratti itti fayyadamaa gatiin amma kanaan bahe kun boru kanaan bahuu dhabuu danda'a. Egaa yeroo baay'ee isinitti maatoo jira warroonni immoo manni keessan gurguddaa ta'e keessattuyyuu algaa wassu maalee akkasuma immoo qumsaaxinii wassu maalee kan warroonni ijoolleen tiktookii irraa fiddanii ajajattan jirtu isaas sun baay'ee gatiin isaanii cimeessaa ijoolleen immoo gatii akkasii hin dandeenye kanneen ajajachuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Keessattuu warri maatiidhaaf hojjettan kunoo teebiliin kanaadha. Ijoolleen waa'ee teebilii maaliif cinaan teenyettan kun kophaatti hojjetame isiniin jechuun jaaladha.